الو الو السلام عليكم. النقامة. الو اهلا النقامة. سقالين كون نقامة. نقامة سقالين. الو وعليكم السلام. يفهم لا يبي رنجرا لي بي رنجرا يفهم جنين طله شير को राउंड के सन यू मैं obboleeti keenya guyyaa kaleessa hololle irratti geggeeffamaa jiru biyya cairo Egypt keessatti karoonaa qabamtee jirti jedhamee waliin yoo ishii arganne dhiyeessinee waan dubbachuuf ta'a waan dandeessee dubbattu wanti fakkaatu obboleettii sidii wajjin turtii goona waan raa barattu leen abdii qaba. Hello salaamu alaikum. Akkam obboleetti. Inda gaamaa daqiiqaa lamaa fi ergaa wayii gaaffii wayii si gaafachuu nan danda'a? Tole. Hundumti keessan iyyuu sheer godhaatii waliin dhaggeeffannu warri bilbiltanii na zabaartanus waliin dhaggeeffannu. Obboleettii koo akkam jirtaati? Nagaadha. Siin kaleessa biyya Cairo guyyaa torban kana keessa biyya Cairo Egypt kana keessatti dhukkuba karoonaa qabamte jedhamtee olii gadi fiigsamaa jirtu maal keeti? Tole firooma qabdu? Eshi. Tole. Eshi. Liibii galanii waraabanii mucaa biyya kootiitiin an beekaa warri obboleetti mee waa lamatu si gaafadha. Mucaa biyya kootiitii nan beekaanii dhukkuba akkasii qabamtee jirti ofitti hin butinaa hin dubbisinaa karaa siin baateen bayinaa suuqii Habashaa hunda deemsee waliin geesseetti jechuudha geesseetti. Warri mucaa biyya kootiitii dhukkuba kana qabamteetti jedhanii wanti jarri bilbilanii obboleettii keenya kana gargaarani jira.
Tokko lammaffaan immoo nama biyya keenya gaaffii tokko jira. Nama biyya keenya waliin gahee fixu malee hinduu qobaa koo jettee kan jedhamtu jira jedhee odeesse jedhani. Waan kana wal dhageessetta? Lucky boy. Lucky boy ani kalesa yerona ni nakefa genyatani isi kunname akasi mana galte doktorata wala gasise ma jede wannan ni warri doktoronis te anis wonninu wanada hoyi irratti dhagenye argine jiru obboleetti keetiin jajjabaatu jedhini warra moosobe dhukkuba kana qabamtee jirti dhukkuba kana saaxilamtee jirti hin dubbisina jedhee maqaa obboleetti keetiin illee balleessaa jiru tokko tokkoon jechuudha seeratti kan dhiyaatan ta'a jechuudha ragaa qabatamaa viidiyoon jira gadi bu'ee jira suuraa jarri kaasanii namatti olii gadi erganii mucaan kun kaaronaa qabamteerti jedhanu lakkoofsaan illee bilbilanii bilbilis illee kan reekoordi gochuu danda'utti wanni reekoordii godhu irratti buusameefii jira akkuma tibeettu akkuma beeku namoonni bilbilanii bakkeetti eeggataa jirra si ajjeesna jedhanu afaan keenyaan dubbatu moo arabiffaan dubbatu mucaa kanaan. Kanaafuu namoota kana taatu danda'ameetu waan beekametti namoota kana sila akka oromummaatti yaani yookiin mucaan kun intuma qabamtee jiraatte ituma namni tokko masalan mucaan kun nama maaliif deemtee mana hojiitti bakka hojiitti kan ittiin qabamte jettee ituma ta'ee jechuudha malee waa shaarmuqamraanii deemtee yookiin vaayireesiidhaan nuti kan ittiin qabamte jettee Tole. mana hojiitti tuutaa habbattu kan ittiin qabamte. Tole. Kan yemmuu wanti kun immoo wanti beekame tokko hin jiru waa waraqaa irratti wanti ittiin godhatte hin jiru haati nutu wanti dhukkuba kana qabaatte hin hedduutu jechuudha. Kalas. Lucky ragaa wayin barbaachisu ragaa kan barbaachisu ragaan tokko hin jiru kan himachuu danda'u isiidha malee jarri himachuu hin danda'anu isiitu tokko tokkoon funaansisee hiisisuu danda'a isiitu hiisisuu danda'a malee jarri waa tokko irraa qeessa siirraa qoruu hin danda'anu. Amma xumura irratti wannan si gaafachuu barbaadu tokkoffaani qobaa koonduu obboleettiin kee kuni qobaa koonduu nama keenya fixeen du'a jettee kan jedhu hololli geggeeffamaa jira. Lammaffaan immoo suuqii Habashaa hundayyuu suuqii ijoollee keenyaa hundayyuu deemtee dubbisaa jirti beekaa dubbisaa jirti kan jedhamu jira. Tole egaa akkasiin bakka seeraattis ta'ee bakka adda addaatti himatteetti namoota akkas jedhanu seeraan naaf gaafatamanudha. Inni isin mataa olte guyyaadha seeraan naaf gaafatamanu ani hin jenne obbolaa koo fixeen du'a hin jenne jetti miimee egaa abshir jajjabina isin hawwinaa jabaadha. Rabbi waan diqqii hojjechuu danda'a madaamiin sii qabamteedhaaf isin qabamu dhiisuu dandeessi. Kanaafuu akkasiin gadi hin baane guyyaa 14 doktoritti himee jira waan jiru waliin dubbanna. Atillee waca keessa jirta sagaleen kenna gaamu. Tole. Nama suuraa koo gadhiisee nama waa'ee baasaa jiru naa gadhiisnaa natti jettee nama sana waan adda baafanneen qabu beektee. Adda baafanneeran tokko tokkoon. Amma maaliifuu adda baafannee waan jiru yoo ragaa qabaatanii baroota Kessati irratti argee yoo ta'e. Tole obboleettii koo galatoomi amma kana dubbannaan gahaadha. Ayyee waan hundaafuu kariidhumaa waan jiru hundaayyuu hin barraan shaasaa walumaan. Tole.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا أبوليون بيا كايرو إجبت كيسة ترجمتنو أكاسوماس بيا الدنيا ترجمتنو هندم تكينتنيو نجيني جو كان جاللاف كان كباجا بكما سنجرتانو تي إسناجا هوجتشا guya sadan kana hololli kairo Egypt keessatti geggeeffamaa jiru obboleetti keenya asmaa irratti dhukkuba kasii qabamtee jirti dhukkuba kaaronaa qabamtee jirti ragaa qabatamaa tokko malee dhukkuba kaaronaa qabamtee jirti jedhanii nu burjaajessuudhaan olii gadi suuraa si erganii obboleettii keenya irratti holola hamaa bananii jiru jechuudha. Namni tokko qufeedhaaf madaamii sii qabamteedhaaf jinni madaamii sii qabamteetti inni sin jettanii odeessitanu isirraa kan nu dhageenyee jirru kanan ofii kooti bilbilaan dhaqee bakka isin jirtutti ilaalee jiru dhaabbata fayyaatti hojii warra fayyaa waan akkasiirra hojjetu waamnee fi itti geessinee ilaalanii mallattoon kun mallattoo asaasiyyaa mallattoo abiraa ta'uu danda'a guyyoota 14 namaa waliin qunnamin mana ta'a jedhanii gorsa kennanii fi ba'anii ormii jechuudha. Amma wanni kun mallattoon isaa sirriitti beekamutti. Kana keessa edda galgala ol baatanii warri liibii seenuu baruu jettanu ol galtanii oduu odeessitaniittu. Mucaa asmaa jedhamtu ijoollee biyya kootiiti suuqii habashaa hunda cufaati suuqii isin hin nanni jiru suuqii 10 latteetti suuqii 9 latteetti akkas taate akkasana taate warri jettan itti gaafatamummaa seeraa jalaa baagatiin jirreennaan afaan haasa'ee arrabatu balaa namatti fidaa guddaa mataa keessaniiti warri kaan immoo inna hinaa of hin eeggatinaa jechuu miti. Yoo obboleettiin keenya kun yaaliin godhamee fi qabamtee jiraatte rabbi si fayyisu jennee holola irratti oofuu inni immoo bilbilee manatti si ajjeefne gadi baanaan jedhu kun eenyuun fakkaateetu. Ati eenyuun kan ilma namaa ajjeeftu nifxaam. Amma kun maal jechuudha? Amma ani tolu kuma kana qabamee jennaan rabbi natti fidini si ajjeefne namni naan jedhe mana keessan ta'an nagaa dhufee mana keessa san taa'u natu kennaan. Akkam akkamitti yaanna garuu yeroo yaannu. Kanaafuu jennaan jaribii sikis quba qabu koominitiin Oromoo hundinuu quba qabu UN'n quba qaba mucaan kun takataattalamaa jirti manatti eegamaa jirti yoo dhukkubatti akka jedhamu dhukkubni kun irratti argame yaala barbaachisaa ta'e hin argatti yoo immoo dhukkubni kun irra hin jirre warri suuraa asii olii gadi maxxansaa turtan akka jiruun viidiyoon keessan gad harcaafamee wallaahi seeraan barbaadamaa turtadha. Kanaafuu jennaani utuma namni waan akkanaa qabame obboleettii koo anaa kee abshir jedhama akkuma obboleettiin keenya jettee kaate HIV miti nama wajjin ciistee finne mucaan kun utuma qabamtee jechuudha. Utuma qabamtee maaltu nama dinqaadhaan gaaffiin koo. Utuma qabamtee mucaan kun maaltu nama dinqala natti himame. Akkuma keenyaati akkuma obboleettii keenyaati akkuma haadha keenyaati hojiidhaaf biyyaa baate mana hojii keessa jirtu mana hojii keessa hojjetaa jirti adagaa rabbi kan nutti buuse kun. Waan namni nama wajjin dhiiraaf dubartii ciisee nama qabu miti. HIV miti. Dhiigaan hin darbu. Hafuuraan darba nama cabbaxuudhaan darbaa jedhame. Inni kun aadii jechuudha. Rabbumatu gaaraa gadi buuse malee waan namni ofiisaatii dhaqee zinaa hojjetee dubartii dhungatee dubartii wajjin ciisee ofitti fidee miti jechuudha. Kanaafuu jennaan jajjabaadhu jedhama jennaan si ajjeefna mee gadi ba'i. Bakkeetti si arginaan si ajjeefna. Habashaa biyya kairoo keessa jiru fixeen du'a jette. Eessaa fuutan haasaa kana? Haasaa kana eessaa fuutanii uummata burjaajeessitan mucaan hin jenne. Mee abbaan nuun jetteetti jettan kottaas baa dubbadhaame. Amma yoomitti holola akkanaa kun? Amma yoomitti holola wal irratti geggeessinanu? Maaliif waan baranne nu? Gattaa kitaaba dubbisaan naan jedhu anatamaadha. Waslaatamaa yimiduu waan jechuudha. Nama utuma namni dhukkuma kanaa qabame dawwalamee abshir obboleettii keenya jabaadhu rabbi sitti fide ati jaallattee miti. Hafuuraan namatti darba akka namaa nan hojjedheettee mana hojii galtee madaamii biratti qabamti amma ijoolleen keenya madaamii bira jiru Beerutii Kwaataarii Kuweetii annama mana madaamii taa'ee dhukkuba kaaronaa qabamteetti qaallittiin koo ofa sodaataa jira jedhu Beerutiin hin beekaan garuu ol ba'ee hin lallabne jechuudha. Waan akkasii holola walirratti of dhiisaa. Yoo bulan keenya dhukkuba kanaatiin qabaman biyya jirtan daawwattanii akkam jirtu obboleettii keenya abshir obboleettii keenya waa dhiiraa wajjin ciistee hin finneeti waanuma jiruudha mootummaa iyyuu qabaa jira waan rabbi sii dabarse abshir hin fayyita jennee bira dhaabachuu moo yoo gadi baate si ajjeefna kunoo ana na qubaasuu yammareera narraa daba
Kana jennaan namni qufeedhaaf amma fakkeenya mucaan kun qufaadhuma waan jedhamu qabdu. Doktora dubbatteetti yoo walitti illee wal cabbannee bifa walii ilaallee maal hin jenne illee jedha. Haala doktorri isii ilaaluun doktora ta'u wajjin dhaabannee fuulletti ilaallee doktoroonni bilbilanii fi bilbilaan jechuudha. Fuulletti ilaalaa maal si godha akkam si godha meemee mana keetti deemi jedhamtee mana si xaxxee yeroo siin galtu kutaan keessa gara kamiiti jedhamtee bakkee dhaabannee gaafannee manaan geenyee deebinee waan isin barbaaddu achitti geeffamee achi kaamee feennaan fudhattee fayyadamaarti mucaan. Warri olii gadi footoosii ergitanii mucaa kana qabamteetta rabbiin sodaadha waan rabbi namatti fidamu beekamu. Wanti dinqii tokko hin jiru karoonaa jechuun eenyu nu qaba. Dhukkubni karoonaa eenyutti iyyuu darbuu danda'a. Kana jennaani holola walitti ofuurraa ofa qusannu tokko. Waan ajaa warri immoo lafaa kaatanii jechuudha. Buutikii hunda deemteetti nama hunda cabbaxaa jirti. Suuqii ijoollee keenyaa bakki isin hin naqin hin jiru jettanii nu burjaajeessitan sooba wantichi. Mucaan suuqii lama tulattee qodaa bitattee baate. Yaa jiran henduuti tokko. Eenyuun immoo qabamuusii eenyuun mirkaneeffate doktoroonni iyyuu doktora biyya kanaan beektu. Waan akkasii dhageenyaan awwaarra fuudhee xiyyaaraan illee fuudhee bakka ta'e buusa malee jechuudha. Callumaan jedhu. Ilaalan bilbilaniif gaafatan mallattoo gaafatan madaamiin keessatti maramte jennaan mustashfaa gilliiti. Mustashfaa ollaasitti maramte jechuudha. Tarii dhukkubichi yoo dhukkuba biraa ta'uu danda'a madaama manni qabi. Sana booddee immoo madaamiin kee yeroo manatti deebitu ijoollee qabdi moo hin qabdu? Qabdi. Ishii maal jettee ijoollee isiitiin waa tokko hin jenne ijoollee wajjin nyaatti ijoollee wajjin bulti ijoollee wajjin deemtii jette. Meegaa madaamitti yoo intala kana jibbite illee ijoollee siin jibbite kan isin wajjin nyaattee wajjin bultu. Ilmaan siisa sabiyyii. Yaa jarana rabbiin sodaannu yeroo waa haasofnu warri bilbiltanii gaafatartanu dhugaan jirtu kanuma ammallee mirkanoomne doktorri mallattoo irratti ilaaluu jedhee guyyaa 14 namaa waliin qunnamin mana kee keessa taa'e jedhee tasgabbeesseera. Warri bilbiltee tuttuuttu. Mucaan kun maraannaan mucaan kun gadi baatee bakkee keessatti hafnaan itti gaafatamummaa jalaan baatan lakkoofsi siisee fi godhatameera. Teenee dhaqamee ilaalama sagaleen kee waraabamaa jira. Waslaattaa dawwalii arrabsee yookiin dawwalii gaafadhu. Bor sagalee keessan si keessaa buqqifama. Midhaayinatti bin obbo. Utuma siin qabamte maaltu nama dinqaa? Innoo HIV miti. Innoo waan dhiiraaf durbii dhaqee hojii ciisee naan zinaatee HIV nama qabu miti jedhan. Ayi jechuudha malee yaa rabbi siya fayyisu jechuudha malee nama hunda fixee indoo jette. Mucaan kun inshaallah rabbi jedhe fayyaa taati. Maramtee fayyaa baati najaa baati inshaallah. Isinii qabadheen dhiyaadha dhiyeenyatti. Wallaahi akkasumaan nama ilaaltanii sharrii akkasii haasofti jettanu miti. Rabbiin sodaadhaa ofirratti. Kanaafuu warri yeroo Ijibti jirtanu dubbichi mirkanoofne. Dhugaadha qonqoo sii nyaata hadhatuun ta'in waggaa lamaan dura jalqabeen qonqoo sii dhukkubu tokko jedha. Hin qufaasisu. Jismiin sii siin gubu. Funyaan cufee jira furrii qaba. Meemee maaltu karoonaa fakkaata meemee. Funyaan cufee jira. Furrii qaba utaalloodha. Akka doktora jettetti. Kanaafuu mataa bu'uu qabdi ammas. Kanan jennu jedhan doktorota. Asaasiyyaa fakkaata wantichi waa biraa fakkaata. Guyyaa 14 mana taa'i. Guyyaa 14 kana keessa immoo guyyaatti dawwallee si gaafannaa. Dhukkubni kee maa inni? Isa jedhu qorannee irra geenye yoo gara koroonaatti deema ta'e mana yaalaa dhufnee si geessinaa jedhan doktorota. Jedhu waslaattota ammoo bakka keessa deemanii footoo sii namatti mul'isanii liivii irratti. Mucaa kana eeggadhaa nama fixa jetteetti. Dhattee ilaaltee taa'an mala qee laaleera. Doktoraa wajjin doktorota warra vaayirasii kana jala laallatu wajjin fuula kootti waan akaanii harka kootti waan akaanii nu geessennaan kunnoo ta'ee itti agarsiisee mana bakkee dhaabatanii bilbilaan mirkaneeffatanii deebi'aniiru. Mucaarraa jechuudha. Dhattee ol laalle anaa kee obboleettii koo jettee ol hin qabne. Inni kaan immoo mubaarittuu mana haakimii geesse jedhaa jedhan. Mubaariki asirratti immoo wanta isinitti himu tokko jalqaba ofan jaalladhaan sana booddee mucaa koo haadha koo maaloo koo jedhaa deema bara. Wallaalaa addii kanaati miti yan. Isin galee intala Oromooti yookiin immoo obboleettii kootu yoo isin dhukkuba kanaa qabamte doktora biyya kanaatti bilbilee waajjira UNHCR'tti bilbilee akka mooyyaa obboleettiin koo dhukkuba kanaa qabamteetti jedhee himee akka doktorri jedhetti nama fayyadamu malee gimmi jedhee suusii nama dhukkufataa dhaqee qabee mana akkamii geessu hin qabu. Garuu ummanni kunis akkatti gargaaramu qabaadhaafanii hubannoo isaa leenjiin sana kennamee gati jiruufanii
bilbilee doktora to'ame akkam wayya akkamitti itti dhanna jedhee gaafadhe malee mana akimii wayii hin geessine an. Anaa miti kan geessus yoon of jibbee dhaqee faalame namni inni immoo natti deemu faalamuu isaan barbaadu isinii galee tingi godhaa. Ammas immoo mirkanoofne waan mirkanoofne jechuudha. Mirkanoofne jedhees immoo ittiin jaamus jira namoonni fayyaadhaa kaaman ilmaan Oromoo piistik jedhaman sa'aatii 24 nuu bilbilaa jedhanii bilbila jaraa okee irra kaatanii taa'anii jiru. Kana jennaan holola mucaa kana irratti oftanu sa'aatii ammaatii kaasaatii dhaabaa. Maal nuti fannaan akkanaa maaluma si wuxxifachiise hin bayinaa jedhamtanoo utuma ta'e immoo hin bayinaa mana hin bayinaa harka keessan dhiqadhaa tasgabbaa jedhamtanii yoo maal nuti fannaan akkanaa bukaataan maa sila dubartii ammachuu dhatta sila waslaattaa. Godinyaa eenyuti siin inni kaan ofii illee mee tokko tokkoon mistira keenya gadi baasaa abba'u. Hiriyaa eenyuti siin manni si karaa kami olu taalte moo gadu taalte maaltu si wuxxifachiise si hollachiise sila ofiin hedduu gadi hin teessu mana keessa adabattee adabataa jedhamteetta mootummaa addunyaa sitti maara mootummaa biyyaatti jirtu hunda sitti maara us jettee afaan kee qabattee miila kee sassaabbattee gadi hin teessu. Eenyu dhaqee dubartii amma dhusiin jedhe moo eenyu dhaqee dubartii dhunga dhusiin jedhe jedhe kana jedhe wuxxifata hartan natti hin dawwalinaa tokkoon keessan namni tokko natti hin dawwalin. Rabii diimanii bulchaniif jedhan dawwalanii asii heloo intalattii sii qabamte eessa heloo dhuguma intalattiin tokkoon qabamte heloo of eegaa jedhamee isinitti himamaan jiru isinitti qaraamaan jiru feesbuukii irra na baate inni ingilifa beektu ingilifa dubbisaatta. Inni afaan Amaariffaa beektu, inni afaan Oromoo beektu, inni Tigriffaa beektu, inni Jinnii beektu, afaan hundaan waa'ee vaayirasii malee waa'ee siyaasaa haasa'amaan jiru. Dhiqadhu siin jedhamaa jira mana keessaan bahin tasgabbaa yeroodhaaf yoo baate immoo akkasitti fayyadame siin jedhamaa jira. Kana fayyadamuu moo yoo namni qabame godinyaa eenyuti isheen nun gaddee isheen maal jedhe isheen mataatti baadde eenyu nun gaddu siin jedhe was laattaa. Be'aa lubbuun jeebileen boriin beennee qoda boqoosiisa galjalan. Akkasin sinin jedha kanaafuu jennaani calluma jettanii maqaa nama balleessuurraa of qusachuu qabdu. Wanti barame hin jiru yaa obboleewwan koo ammallee dhukkubni mucaa kanaa wanni barame hin jiru. Tasgabbaa sheer walii godhaati ummata tasgabbeessaa warra waslaattaa ol ba'e immoo waan erga odeessaa warra immoo footoo si keessoodhaan walii argaa jiru. Sabara waan nu dhaga'uu deemu ta'e jalaalla. Nagaatti kanuma wanta isin ibsuu danda'u isin wajjin iyyuu si danda'an jiru. Nagaatti mubaaratu mana akimii geesse marfee waraansiise innis qabamee marfee waraanamee wuyyi wacacacacat wacambare wanti gaanfa qabdu qofti biyya tol geesse haasaa walii gadi gaanfatti baafti boo gaanfi sitta biqilu yeroo kamii nama mana akimii geesse ergasii oni yaade tarta as keessaa dabalte akkamitti jirta naan jaarta jabaadhu naan jettetta kalesee roomis kun gadi baatu akkam jirta mubaarik galee toomi naan jettetta waa biraadhisi jabaadhu jettetta itu hojii keessa wasla taas gortee cukortee nama mataa turte hoo. Inni amma immoo mana akimii geesse marfee waraansiise marfee waraanamee mootummaan biyya kanaa namoo waa'ee mootummaa biyya kanaa nama biyya kanaatu beeka. Calluma jettee akka jaamaa narraa bahu mana namaa jettee buna dhuguu jettee mana namaa jettee fuulii nyaachuu jettee garaa kee guuttachuu jettee maqaa namaa nyaatin ibboo. Maa ofan jibbamoo an. Nani baman eegee itti tolchanii yaa jarana eegeen itti tolfamee qubatti tolchanii haasaatti jechuudha. Mucaa miskiina waa tokko haasa'uu illee hin dandeenye mucaa mana hojiitii baatee hin beekne mucaa takkaa dhiira cabbattee hin beekne meemee waslaattaan ni eeda mucaa bootiin nan beekaa mucaa biyya kootiitii jedhee nafaan ta'e kottu mee natti himee mucaan kun nama cabbattee ol jettee nama laalti mana hojii teessisiinoo. Eegeetti biqilchanii jechuudha nama fixu malee hin jettee suuqii abashaa hundeetti cabbataa jirti birriitti tufaa jirti daabboo tuttuttee dhiistee biraa deemti biddeen akka gootee mataatti baattee bobaa keessa kaattee inni kaan eegeetti tolchaa inni tokko eegeetti tolcha haasaatti inni tokko immoo miilatti tolcha inni tokko koochootti tolcha inni tokko eegeetti tolcha inni tokko gaanfatti tolcha inni tokko rifeensa mataatti tolcha haasaan jechuudha achumaan akka nama haasichuma tolcha geddeeme jechuudha. Sana booddee immoo adda bulee naan dhaga'u mubaarik qabee qabsiisee warri dhufan mubaarikii bisii qabanii
أتكمل تبرت جراني بوليس تابع جسني فرم زيزني مالي مني على جسني إسي مرفي ورانني أتيجي سني مباركي مرفي ورانني نكيسة كدي نكو بايزار بكا بنا تاچو نقول لك سارة بي نجتب سارة جسميكو موری ورد کا بربادوی فارا کوفتی ول کیسے وش کا تا ماچ انتنا کے ورلڈ کپ دے نياتين مال مکان سا والے جزری کے جزری کا تفیتی لا من کیسے تفیتی لا کاروتی کا تفات جو کچ کچ بلچا بولسا میرے کا نام تارا سیم بارا بلچا بولسا کلا بس نہیں پتہ سکارت نگاتی مان کارا الباسا آسا الباسو دی سی تھی اگے رومو کرونی کے ناتے گاتے اوکی بولی ناتے گاتے نما گڑی باتے مکانا والے سورا ناکبان مالا کو چلن دے سبو وصلاتش متا دربانا تولو لنو فين انا تولو لنو اوف تیرے دبدے اما مون تلا مسکینا obboleettii keenya haadha keenya irra tole loofuun wallahi nama gaafachiisa kairoo Ijipti keessatti ese mee warri haasa'an yeroo jari nagaamaani teenyee wal ilaalla hunda jara biistikii walitti qabatee viidiyoo sagalee footoo waa hunda walitti qabatee jira biistikiin poolisiin barbaade maartu ana irratti waan barbaade hodhoofa garuu shamarran haadha keenya obboleettii keenya irra tole loofuun wanjalno Naati faccisaa rakkata ko yeroo sadii atti faccira wal duukaa jechuudha. Ega galee isaati naati faccisaa deebi'ee immoo al tokko tokko yeroo barbaade qubaa isaa yeroo barbaade immoo na dhiisa. Kunoola. Kunoola. Dhaboosisa fayyadoo naati facci qoonqoo kana keessa na nyaachuu barbaada malee na nyaanni na nyaachuu barbaada asiin na nyaata rifeensi mataa kootiin na nyaata irree kootii kunis na nyaata lapheen kunis na nyaata nagaatti kanuma ergaan dabarsuuti. Ndem tu ndem tu luci dal bakaronan. Ijan basi sa. Erga kali samar fe orang deh. Ijan basara. Wah ini. Rabbi ini baga palobbo. Wanda ta nama tu kalau nanda kabeyu nanti ini oh inar gat ya masya Allah ini nur best gitu kan mau hola karena tu kegefa mara tu mah kalau nanti kabe sindisu sinjalat da yeroli bibite kati sini gajira si ojun cisum berbada si ojun dapat berbada waslatin karena jam mereka embe kan lah jarak karena diko satu orang kan nara ada wime. Naku faisal. Roba, si voy a roba.
Fuuli koo erga isaatii qayyaaramee jira kunoo. Nan gurraacha'e nan furdadhee nan intina ta'e. Bakka daawwattoonni koo qawxiidha kana booddee. آمين 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 ربي سيا فايسو جل مال آمين يا ربي آمين آمين اللهم صل نجاتي آمين سبحان أسي آمين آمين لكيبو محمد جمع سربو يوم تبدأ मेरे लिए भी आ रहा है फटा जो ले तू मुझे तो काउंट नहीं वो सलाह तब करने दे भी दें तो बहुत दुमामे लिवी कर दे भी लगे फटा से नहीं जला उन्हें कैसे नहीं यूरोप भी जैसे सिंजाल लड़ा अफशरा रोबा हुसैन जो ले सौ तरह भी आके सजरता नंदुम तो कैसे नहीं योचुरा गुरबार रोबा हुसैन जला मुखनी होलोला हाँ बा वही होलोला इमान रहती है गेसार अवांतेफ bakka ni jirutti yoo harka isaatiin miila isaa akkasitti hiitanii miila isaa ol fuuchuu danda'u malee miila isaatiin harka isaa akkasitti hiitanii jechuudha akkatti fanniftanii akka zambeelii nan agarsiisin bakka dhugumatti nan jaallattan warri Saawud Arabiyaa riyaadiin jirtan warri Saawud Arabiyaa riyaadiin jirtan nan gubadhee ammataa kana nyaataa jira gurbaa roobaa Huseen jedhamu asirra deeminaa rabsaa jiru kana riyaadiin naannoo manfu'aa naannoo tala maal jedhama xalaa harbii moo maal jettan xalaata maali maal jedhama abbo tabbacha jabala maali jedhama जबल रथा है गनमा गलगली सा जबल रथा मकीना पर कुमा लमा सगली वही का बजलनी इसी लाहौर की गिमाशी येरो साथी तो को इंचुं गुरफम तेरनी बात हम तेरे मकीना तीन साथी तो कोम्बो है नवा बात तेरनी साथी तो कुंचुं गुरफम तेरनी गुरबा मकीना खाना मकान सरोबा हुसैन जनमा आर्कसा मीरसा वाली तीतने कसम बेरी थी मुका के सब तने जुड़ा बात तनी होने लगा सीजन आने वाले सिनी बोलिं बेकू बस गुरबार रोबा हुसैन जलम वसलातिचा आर्का सामीने साई तनी उले के सब तने कहतरा उले अरा तनी कुलो तनी ओ वीडियो और अपने ना कर सीजन आकाश जाने लगे सन बाका रोबा हुसैन जलम मकान सा लोगों सा और बर्बादा कोता के सान लगा बुड्डा वन एरे कल वन दिन नानी जरी जरू torbe kana akka itti rafee akka itti ka'uudhaaf wallaalee jira yoo messenjera bilookii godhe waatsaappii nufa yoo waatsaappii bilookii godhe immoon nufa kunoo laalaa kunoo laa wayne utuun garuu nama yaadin keessaa qabaadhe kunoon din jiru warri yaad naqa qabaa warri yaad jirtan roobaa Huseen jedhama maqaan isaa footoo isaa isiniif maxxansaa nagaa tola.